Ashama harka fuunee jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii yuutuubii bilbila koon har'as waan haaraa tokko isinitti agarsiisuu dhufeera. Innis istirii feesbuukii keenya irraa akkuma beeknu yookaan kan namoota biroo irraa istirii daawunlood gochuu dandeenyu, amma immoo akkamitti istirii viidiyoo yookaan istirii footoo akkamitti daawunloodii akka goonu haala salphaadhaan isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf appilikeeshinii isin barbaachisa. Appilikeeshinii kana pileestoorii irraa argattu. Pileestoorii keessa seentanii istirii seever for feesbuuk kan jedhu sarchi gootu, sana booda inistaalii gootu jechuudha. Appilikeeshinii kana erga inistaal gootanii tartiibumaan akkamitti akka buusuu dandeessan isinitti agarsiisa. Gamanumaan warreen chaanaalii keenya kana sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuudhaan nu cina akka dhaabattan isiniin jenna. Booddee openettanii keessa seentu jechuudha. Sana booddee ani ergan keessa seenidha. Kanaafuu isin immoo jalqaba feesbuukii keessan paaswordii isaa wajjin gashitaniidha kan isin keessa seentan. Erga keessa seentanii booda akkasitti isinii fida. Sana booddee mallattoo istoorii ishee kana tuqxu. Sana booddee istiriiwwan jiran bira isin geessa jechuudha. Sana booda istiriiwwan jiran keessaa kan barbaaddan filattanii buusuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana yoon bu'e konnekshinii xiqqoo sirrakkisuu danda'a. Gaafa konnekshinii baay'ee barbaada. Kanaafuu amma kana naa barbaade naa fideera jechuudha. Sana booddee gara gadii tuqaa lamaan kana jirtu isheetti buuna. Sana booddee batanii daawunloodii nu dhufa, isatti buunee daawunloodii goona jechuudha. Chaanaalii yuutuubii keenya kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.